Akkuma aadaa hin jirre jenna irbeen teena gabaa guuttee jette hoolaan jedhe. Abboo aadaa hagatti matana kabajaan walirraa qabu. Abdi mee hagatti matana karaas abdi manaan hin jedhin. Ma mee akkam teena jisaati. Qoya Aji Bontu arsite Ajin abdin le baay'ee sittaarii kai dhifama gaafadhu. Boontuun boollaa tentu. Waa'ee ile kabal waa'ee mucaa sun natti dubbatee ture. Tole kai abdi dhifama. Waa'ee ishee natti dubbatee hin jire jira. Abdi dhifama. Dhahee ija akka si keessa hambaa bijaatu. Maal sugaa? Waa'ee ishee natti dubbatee sin jire nageetu. Tolesh. Hin nageetu nageetu. Tolesh sitti dubbadhu kai abdi dhifama gaafadhu. Atu malu dubbi biraa na fakkaate. Abdi astees takka dhifama gaafadhu. Amma booda waa'ee mucaa sun nakkaftee boo ile ajaatu lubbuu ta'e rabe. Sababa kan kee ijoollee saayiboota kee waliin jiran. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fordottoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isiniin jenna. Ajjiirratti piraankii wajjannee ana caaltu mucayyoon sunis ni beektee jechaadha. Piraankii jennee osoo hajjitti nimiin ajjiin nu bira aaree ba'uu ni yaadatama jechaadha. Nu bira aaree ba'ee har'a jechaadha. Viidiyoon kun walumatti aansineeti gadhiisuuf deemna yoo rabbi jedhee jechaadha. Mucayyoon piraankii ta'uu itti himnee jirra. Ni beetti jechaadha. Caaltuunis kunoo ni beetti. Inni garuu erga xumurre viidiyichallee erga xumurre kaaneen booda jechaadha. Dhumarratti illee wanta kana piraankii godhaarraa hajjii hin jenneen jechaadha. Ni sodaanne inni ammoo araaramennee amnu mataa dhungannaan fiigichaan bahe ammallee manuma kana keessatti osoo itti manuma kana keessatti jechaadha piraankii ajaa'ibaa goone maal akka inni jedhu laalla jechaadha. Ammaaf bahee jira. Ammaaf bahee jira jechaadha. Yeroo inni dhufutti kaameraa keenya qopheeffannee dhossine maaliif akkana nu goote maaliif nu salphiste hajjii maal taate jenne waan inni bahu kana guutuu interneetarra isinii gadhiisuuf deemna. Maaliif waan kana sharri yaannee osoo hin ta'in isuma qajeelchuudhaaf wanni nu waan kana yaannee jechaadha. Kanaaf hanga dhuma sagantaa keenyaan nu hordofaan affeerraa keenya caaltuu yaada'uu qabatte. Hordoftoota keenya Ajjiin Boontuun araarami jennaan didee deeme nuti immoo amma inni araaramuuf gad hin dhiifnu. Caaltuu fi akkuma beekamu jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya caaltuuf mucayyoon araaramtee jirti jechaadha. Araaramtee jirti. Caaltuun ammoo yeroo hajjiin alarraa dhufu hin dubbistu anillee hin dubbisu kaameraa keenya dhufannee maal abboo maaliif akkana taate yoo inni maal taatan maal nuun jedhe jechaadha. Kanaafuyyuu waan inni achitti nu godhillee isinuu quba qabdanii viidiyoo isinii gadhiisna. Waan asitti nu godhullee yoo tolellee waan jedhu yoo gaabbee jiraatamaa tolee waa maallee waan nuun jedhu taate viidiyoon isin bira gaa jechaadha. Yoo hin sodaatini piraan kennaan yoo sodaanne ammoo piraan keenya jennuuni akkasuma callisnee viidiyoo interneetuma irratti argu kan jennu yaada qabna jechaadha. Irra deebiin ammas hanga dhuma sagantaa keenyaa nu hordofaan affeerraa keenya warri yeroo duraatiif gara keenya dhuftan YouTube keenya subscribe gochaa akkasumas warri yaada qabdan karaa koomentiitti yaada keessan akka nu barreessitan garanuma isin gaafanna. Mee ati maal jetta? Ani riitti kiyyaan Boontuun araaramee jira Ajjiin araaramuu didee ani immoo yeroo Ajjiin dhufe akkamitti riitti kiyyaan araaramuu didee ittiin lola. Ittiin lolta jechaadha. Waan fedhillee jedhu waliin ittiin lolla. Atillee ni aarta anillee ni aara. Tole? Tole. Walii gallee jirra. Kana amma kaameraa keenya qopheeffannee dhuunfanneetumaan teenna. Inni balbala dhoofnaan hojiin eegala jecha inshallah. Mana boti kumalle nama sitti fakkaatu? Nama sitti fakkaatu bii? Nama sitti fakkaatu maal? Maal man kabajuun hin jiru? Kumalle namni cadhisanii tumaan nama mana dhiisanii tumaan baani? Nama mana dhiisanii? Mee mana kalaas deemte mucayyoo mee manni sii bal'ateere? Nama mana dhiisanii tura ana isii yaame obboleessi. Maal isa? La nu nama sitti fakkaannu? Nu nama sitti fakkaatu? Ati jaartii ta'een kabajitu? Jaartii maal ta'a? Maati keessa jaartii ta'e? Akkam godhe xiqqeessa jaartii? Akkam godhe xiqqeessa ta'an? Maal keessummaa isii hiriyyittii isii itti ka'uu nu araaramennee mataa si dhungannee cadhistee tumaan fiigaa deemuu maal? Yaa aki hiriyyittii isii ana tunaan fidaa isin jennaan naaf fidanii manatti.
Koo ati caaltuu barbaadu. Namni kabajan dhaggeeffatu caaltuu waan barbaanne nama sadii waan mitiin barbaadu inni kan irraa buusu. Yaa ki caaltummaan sun yoo isii faana kan taate boollaatiin tooliin yoo fite. Kun isii bira sin jira caaltuu sun. Yaarta jibbite. Kenna kan. Wallaa santu. Ila kaballa akka dhayoo nama si buuna. Gattaa'e. Gattaa'e maal? Ati qomaa akkan taataji. Maa kaataa maaluma akkami namitti mana na fidde. Dhiisbee dura sanii miti namni kabaja qabaachuu qaba moo qabu? Qoo caaltuun dubbatini namni kabaja qabaachuu qaba moo qabu? Kabajoo qabaate namni. Laa sama mana namni kabajamuu qaba moo kabajamuu qabu? Namni nama si kabajin kabaju. Nama na kabajin ni kabajan. Isin nan kabajin kana kabaju. Nusin kabaju. Isinitti aare nam akka itti aare namitti sun maal. Mataa maasiruun kanneen. Mataa yoo dhimma biraatiin dhimma namitti mataa yoo kan dhuunfatu abata isaan ilma si kabajine. Yoo ammoo dhimma biraatiin mataa dhiisi. Osoo ati mataa dhunganna ofii keessa dhungadha. Maaliif nama na kabaje haala usaara ni kabaje. Nama ammoo bultii kee diiguuf oliigatti akkana oliigatti deemu abadan yoomiyyuu ammas taanaan burus taanaan si walaa caaltuu walaa abadan walaa muktaari. Mucoo sanii walitti deebi'atanii ammas taana yoo ka jaarsummaa katee hin taate aan abadan isin deemu. Dhageeffadhu kaa jaarsummaa mucayyoo sanii miti osoo atuu caaltu wal lolte namni jaarsummaa jidduu teessee hin jiru. Muktaarilee kun aaree bahe awwaan mana kana galuuf as taa'aa jira malee anillee silaa kama aaree bahu. Waan akka ati mugootu akka ati taatu jechuudha. Waan takka illee nama ngoone abbaa nama tuqu namni lafaa kee nama tuqu namni nan garuu hin dhiisu. Kana beekatillee. Kun garuu gowwummaa moo qarummaa? Qarummaa kanaaf. Ayi. Jaarsummaan jidduu namitti ammanoo dubbattu maal abboota? Jaarsummaa si yoo fedhu dirqiidha. Kalaas isiin araarsaa itteemi. Adii yaalaala namoora itteemi. Tole jetneemi. Wannummaan ati jedhisteetu waan walli qattee baatumaa. Isin maan sun wannummaa ana wali araaruun barbaadeef maali? Namni yoo nama wallola biyya keessanitti hin araaramani. Mana hin araaramuun barbaade namni dogongora ofii yoo beeke. Kun lakka wanti akkanaa kun dogongora kee jedhee namatti dhufee araaramu. Anam isii tana walii yoo araarame faayidaa isiin naa qabdu maaluma jedhee bara. Maan naa goote maali isii godhaaf? Mana ofii haa jiraattu mana kee jira nam tuqin isiin tuqu bas. Wanni biraa maali yaaqi? Dirqama yoo isii wajjin. Akkamitti faayidaa siin qabdu ishee beekaa kiyya. Faayidaa maan naa qabdi? An si dura ishee beeka. Si dura ishee beeka. Nu dura si beektaa bare? Amma hin beektu kalaas. Nan beeka. Hin beektu amma. Na dura si beektaa isaa dhugaa. Garuu amma isiin mana kan dhuftu ati mana san dhattu amma yoo nagaa wal qabata akka nagaa rabbi wal qabadha san booda hiriyyummaan duraan jiru. Ani boontu irraa addaan bahuu hin danda'u. Hin dandeettu bire harkaan kanaan deemtee si bira kun dandeessaa kan booda. Amma gattaa'e caaltutti illee ka'iniiti garuu balleessee taajji badii guddaa qabu. Abadan waa takkan balleessa. As dhiisanii asiin ganna gorraan malee. Dhageeffadhu dhugaasituu beekamu nu maaliif jaarsummaa laalle? Badii kan kee kabee kun uumosi. Yaa ki aanan jaarsummaa. Nu uumositu beeka. Jaarsummaa kana aanatu naa laala isin jedhe an barka jedha. Kara jaarsummaa abbatu nama ergata. Abbaan nama ergate. Abbaan nama ergata mire isiin nu ergatte. Isiin nu ergatte mire ani hin barbaanne. Hai. Wai. Kalaas xiyyaaratu miti walumaa galatti isi ergatte mire an bari isi era boroo caaltu bololte illee yoo nu si araarsuun dandeenyu jecha. Kun ibsuun tokko. Laa tokkoma. Namni nama har'a waan xiqqoo nama dhagayetti boroo waan guddaallee si dhagahuu danda'a. Waan jetti Oromoon ka gurshaan galatan taane kennaan galatan ta'uu jedha. Waan xiqqoo galateeffate guddoollee galateeffata jecha. Namni waan xiqqoo ati kenniteef hin galateeffatin guddaallee galateeffata. Ana mee waan ka'ee isii mataa dhugachuu dhabeefi wanni isi akkana simaa kana jaarsu. Wama ka'ee isii. Abboleessa kiyya anaan muktaar qabnee mataa si dhungannee nu biraa bahuun maali isa? Assalaamu alaikum jedheeni yaa ki. Assalaamu alaikum. Wal salaamne kana booda namitti amma mataa dhungadhamu maali? Moo maa jechuudha? Dhungadhoo nu sin jenna. Moo caaltuun isii fuudhu naan jedhaa naan jechuu keessa moo maal ismu amma dubbii akkasina fakkaataa jiru. An feene kalaas wanti biraa maali? Kalaas isii fuudha eega hin feeteerta. Wanni araaramu iddoon maali? Dura waa walii qabdanii. Meeta dhugaa amma tanaan nu dhugee haaraa yoo. Dura waa walii qabdan moo? Maa walii qabnaa tanaa walii qabaa rabbi tanaa walitti waa walii godhachiisu. Tayyib sababni araaramu iddoon maali? Wanni araaramu dideef namittiin tun amala isii waan hunda keessa deemtu waree jira amal namitti tanaa jechuudha. Kanaaf yoo har'a walii araarame waan biraatiif illee bite dhiifama walii naa godhaati yoo artee dhiyaatan illee isinii balleesse isii miti garuu isinii balleessee jiraan. Wanni isii tanaa araaramuu dideef namittiin tun yoo har'a araarame bor asuun dhufuun dhiiftu bor anaaf caaltu adda baasuu deemti kanumaaf fi fagomatti achaatti tumanuu fi illee manuu geetaa. Isii araaramuu dhabeef yoo kaduu haa tumu. Kabajaaf araaramtee dhugaa araaramtee
Kalaas mucayyoon tun mana kana akka hin geenne hoo jette hin dandeettu. Hin danda'u. Araaramee isi akkuma beekti jira dhufti. Kana booda yoo isin osseente baay'eedhaan hima. Kanaafuu fuula itti kennuun sirrii miti. Dubartii badduu fuula itti kennuun sirrii miti. Ama beena mana. Mana eenyu? Mana si. Inni waan. Caaltuu akkamitti? Nannaa maalii fi maqaan nu bataa jiraan nuunillee akkas nu hin jedhu namni. Gurri namaallee akkas namaan hin jedhu gurri nu cite. Gurra nu murtee. Mana eenyu? Mana boondura? Mana mucayyoodha. Wallahi hin dhabu. Miira jala jittee araarfachuu qabda. Ayyaa kalla. Maasha Allah. Miira jala jigee araarfachuu qaba. Dirqama dhaquu qabda jechi. Kanaaf jecha. Caaltuun illee jettee jirti. Na wajjin ajjiin jiraachuu barbaade dhaqee si araarfatu. Yoo na wajjin jiraachuu hin barbaanne har'uma naa eegu jetteerti. Har'uma eegu mire yalla. Haloosala walii galla. Hiika. Inni gala rakkoon qaba. Sadartare ala amuma anu ragaadha. Hiiki. Ammuma defi. Yaa aki yoo ka boontuu an dhattee dhiifama gaafattu malee walii hin jiraannu yoo jette ulaan banaan. Ulaan banaa akkasiiti. Ulaan banaa akkasii. Bakki sun baatti jadhisu dhalti mala saree dhaltee nama jedhedha. Dhageettaa ulaan banaa ta'uu argaa jirra beeku. Ulaa miti ka barbaadu ni ka'a beeku. Nama waa miti ni kan rabuus karaa caaltu. Ni kan wanta rabuus hin mucayyoon isii hiriyyittii ofiitii araamtee hiriyyittiin isii mana caaltuu dhuftee halkanii guyyaa nyaattee dhuddee as buluu barbaaddi. Yaa kee dhageetta. Amma booda caaltuu mush hiriyyittii isiitii miti. Obboleessi isiitii yoo dhufe na jalaa basuu hin danda'u. Jaalate jibbite. Amma ni hin hiittamoo hin hiittu. Akkamitti eegamu? Caaltuu jedhe mushanaa miti. Caaltuu akkas hin jenneeti. Akkasuma jedhe. Yoo hiriyyittii yaa naraarame waliin jiraadha. Oo isiitii waliin hin araaramne waan hajjiin isii waliin araaramnu taate na hiikeeti kalaas abbaa fedhee waliin haa jiraatu jettee jirti. Jettee jirti. Akkas taanaan si beeka hunda. Akkasitti tole si beeka akkasi fakkaata si beeka. Amma tole namni jettamoo. Akka barbaade ta'uun bira geesse. Ani haaki osoo abbaan kee miilaan baara keessa deeme Itoophiyaa dhufe annamitti sirruutti irraa. Akira dubbii. Kunsii gala. Ani immoo boontuurraan addaan. Way namni Itoophiyaa kee miilaan baara keessa deemaa dhufa. Osoo abbaan kee miilaan Itoophiyaa baara keessa miilaan deemee bakka sana dhufe. Namitti sirruutti irraa. Tola anallee lamuu maqaa keenan. Akira dubbiiti. Akira mire? Anallee maqaa nan dhaan muuda. Maqaa siyyuu miti amma rakkoo qabu waan. Maqaa wanni si dhabu maadha? Boontuu waliin araarsiine maqaa si dhaamu. Laa akkanuma anu maqaa keenan dhahin kalaas. Akkam akkana maqaa dhahin. Kalaas ana maqaa keenan nan dhooftee maqaa keenan waam. Sababni hoo? Kalaas aniifattis sammeenya. Sababni hoo jedhee bara. Nama nan kabajjine wanni kabajanii maal? Na kabajjiteeta? Nan kabajju. Si kabajjee jira. Si nama afaanii waree kijiba dhageettee walloltee miti namni yoo namaayyuu ajjeese gumaayyuu kan fixu nama akka keenyaa nu. Siin kabaja bar si ammallee sana buruli sana siin kabaja saabe kiyya. Garuu waan mucaa sanii dubbattee amma booda jechuudha. Na kabajinaan hin jirin. Waa isin dubbatte san abadan hin jiru. Anu waa nama tuqu namni na tuqnaan lubbuutii abbaa malee inni isu waan san sitti bee jira. Kana yoomuu burullee irra deebi'uu qabda. Yalla nagaan bulaa. La kun mataa dhukkubsuu miti kun mataa dhukkubsuu ni jira. Maala akkatuma mataa jabaatta. Mataa jabaatan deema jigee. Mataa jabaatan nama sitti dubbatan dhageessu. Akkamitti namaan dhageessu? Akkamitti dhaga? Akkamitti nama tuffatta? Eenyu tuffatte? Nama tuffachuudha moo maal abdiidhaaf tolan jettu? Maal tola jedhama? Anaaf tolan jettu nu kabaju. Akkamitti kabaju jiru? Kala ara yaa akii kana booda mitti hambaa miidha dhunkoo naan jetta isaa? Godinyaa kooti. Godinyaa kooti maal godhaan jetta godinyaa? Namitti godinyaa hante yoo taate maal godhaan jetta? Araaramuu qabda dhiisuu fi qabda Ani hin feene kala. Araaramee harkatti cabbatti san booda haadhuun gad dhufeeta? Moo mataa haadhuun gad dhufeeta moo miila haadhuun gad dhufeeta? Marra koo qaba yoo dhungatte. Akkam? Godinyaa koota yoo waan taateef na kabajjee dhungachuu. Godinyaa ta'u samii haasentu yookaan dachii gatatetti oofeeti? Akkamitti samii haasentu? Kai bishaan nagaa nama kai. Akkamitti samii haasentu? Bishaan nagaa isin jee keela. Lubbuutu si baasa jaaltu. Sitti mee jiran? Ajji namni sitti kolfuu jira. Si kolfuu jira. Abbaan midhaan ta'u jiruuti ana beekamanii nama naa beeka. Ajji amala keessa reeffadhu akka namti. Maal ta'e malee? Nama malee buluu hin danda'anii kanaafuu amala keessa reeffadhu. Yaa akki nama malee buluu hin danda'u namni akki nama waliin jiraatu hin jiru bara. Si galee? Namni akki nama waliin jiraatu hin jiru garuu nama akkana olii gadi jedhu kana kijiban beeku akkana irraa qabuun beeku qatti tamatti maa. Si uusa si maa taana jechuudha. Jaalatti jibbite. Si maan tunu yoo qaxxeettee akkana deemte yoo jette ammoo kai bishaan naa kenna.
Tola bishaan illee siin kenna. Reetii mi karaata. Yoo isii malee kan hin jiraanne karaata amma laalla yoo isii walitti yoo qarraan yoo kan jiraadhu yoo kan jiraanne jechuudha. Isinummaan kun ajaa'iba qabdanii. Maal uummanni kana? Ajaa'iba akkamii qabna? Kana namitti hojii qabne kana kijibaaf gandara deemtu uuma argite jaraa fuutatti. Akkan hin jedhin godinyaa kooti. Godinyaa ta'uu baate sammuu mata baadhu deemiin ka. Wayi. Akkana jechuun hin qabdu. Lakki tuta baadhee deeman kana jedhuun. Abboo amma agatti matara daan dubbisiin siin jedhee jira kalaas kanuma. Wani biraama. Maa yaa akka Kalaas mucayyoo bilbilee jira dhufaa jirti. Meenu. Nusimmaas dhufaa jirti. As dhaabattee dhageeffadhu. As dhaabattee fuuldura kan kee kana dhaabbattee kalaas. Ol kaatee achii dhungachoo dhaabatte kalaas. Xiyyaaftan teellee teetiif Abdii dhageetta. Kalaas booda caaltu aatillee Dhageetta. nama hiriyyaa kan keen kabajine jaarsa kiyya jettee waliin adii yoo dubbadhan. Hiriyyaa keen kabajine jaarsa kiyya jettee waliin jiraachuun qaanyii guddaa. Namni riyaa Yaa nama anaan kabajin. Abdii Nama dhageetta. ollaa ofiin kabajin. Dhageetta. Wallahi mucoosa fiddee yoo lubbuu isii dhageeffadhu yoo lubbuu isii mana kana itti gaafatamu anaa miti. Sitti mee jiraan. Ati illee eedanoo baafatta mucoon sun mana kana jettee. Haji maqamaaf malee aadaa hin jirre jenna erbeen teenna gabaa guuttee jette hoolaan jedhe. Abboo aadaa hagatti matana kabajaan walirraa qabu. Abdii mee. Hagatti matana kalaas abdi manaan hin jedhin. Maa mee akkam ta'e naan jechaati. Qoya. Ajji. Boontuu arsite. Ajjiin abdiin illee baay'ee sitti aariidha. Ka'ee dhifama gaafadhu. Boontuun boollaa seentu. Waa'ee kabal waa'ee mucoosa natti dubbatisitti Tole jira. ka'ee abdii dhifama. Waa'ee ishee natti dubbatee hin jire jira. Abdii dhifama. Dhahee ija akka si keessa hambaa bilchaatu. Maal su godhe? Waa'ee ishee natti dubbatee sin jire hin dhageettu. Tolesh. Hin dhageettu hin dhageettu. Tolesh sitti dubbadhu ka'ee abdii dhifama gaafadhu. Atummaan dubbi biraa na fakkaate. Abdii arsiteerta ka'ee dhifama gaafadhu. Amma booda waa'ee mucoosa nakkaaftee nyaatu lubbuu ta'e irraa bahe. Sababa kan kee ijoollee saayiboota kee waliin jiran. As muktaarri sababa kan kee abdii illee amma sababa kan kee ariite amma asii bahe. Wanni kun hundi maali? Kanaafuu Sababa kan kee wanni kun hundi mucoota irra dhaabbadhuu sin jedhemi diddeertaa mati. irraa dhaabbachuu hin danda'u isheen godinyaa waan Hin dandeettu miree kalaas wajjuma mara deematillee. Tolesh. Qabdii dhiifama gaafadhu. Sun sinna qabdii dhiifama gaafadhee baadhee. Kan hundi wanni baxaxoo jiru si. Hin dhaabbataana akka namatti hin jiraataana jireen jiraatu. Hin jiraataana ammoo sitti hin jiraan. Nama wanta lolchisina. Amma kaasa dhiifama gaafattamu hin gaafatu. Sun sinna koo ka dhiifama kiyyaa. Kan hunda kana godhu jiru si isin jedhamas irra deebisitti maan. Amma booda wanni kana asii uumamee mucaa amma deebisee dhufuutti jiru jira. Dhugaan deebisee mana isaa dhuftee jennaan caaltu. Akirri guyyaa kiyyaaf kan kee arra. Sitti beekna. Jaalatte jibbise. Hordoftoota kabajamtoota keenya ajjinaa ballee piraank ta'ee jira. Nuti kaameeraa kee aniif abdiin kaameeraa dhoksinee turre. Amma abdii araarfachuu deeme. Warri mana keenyaaf haaraa taatan sheer, saabskiraayib, laayik nuuf godhaa. Galatooma ulfaadha.